magan. Mulli isi kun citu tahu ada citu. Magan. Sirboonni aadaa baare kahamatu jira. Rasa ho. Rasa bogi sobame. Shillila ya baraho. Baraho. Indi kama san dhaabate itti wallisa. Isiileen asii jecheen yeesan deebiftiif. Dubartiin aadaa baalee irratti sirba ulfaaltee harkaan dhoytu. Aadaa baaleetii miti kun. Daldalli gara tokko ta'a, shamarran gara tokko ta'a. Hoyyee. Harreen kuni ka dubartiiti moo ka dhiiraati? Umrii durii haala kumbulii deettoo. Kun amma walumaa galattu harree jedhama. Qoonuu hidhatan malee dhangala'aan hidhatan. Dhangala'aan qabaa. Ammaa fisheen ge'eette hoo. Maqaan sirboota aadaa ta'an malee ka jaalala na fixachiifne yoomu. Yoo aadaa sirboota baalee amma warra televizyiinii laalee bakka gaditti olaalu garaan nyaata. Boorilee geeggeessaan shaalla'oo horaa. Goma shaku abba makka we bile shukri rabbi na gamu devine we bayana ullo sirboota aadaa kan haalaan jaaladha. Mee sirboonni aadaa baale maal? Sirboonni aadaa baale kahamatu jira. Ka cidhaa fi hirmaatu jira, ka shamarran jettu jira. Kahaawwanni jettutu jira. Ilmaan asaabanii akaakayyuu nabii waatilee yamoo. Hoyyee. Abiyyoo. Alii gamaahe. Hoyyee. Abiyyoo. Bahiraa lamaa. Rasa ho. Rasa bogi sobame. Hole shure silgi matalaan hole bule. Jiraati ono wal qabatanii dubartiin gara tokkotti dhiirri gara tokkotti. Hole shure silgi matalaan hole bule. Abbee raashanku hole shantam ningalchu hole shure silgi matalaan hole bule jedhanii wayita dhufan hole shureen dhufan. Mana wayita seenan in taa'an. Daldalli gara tokko ta'a, shamarran gara tokko ta'a. Achi wayita ta'an amma sirbatti ka'an amma. Ijoollee madargaa daldalaa kanatu haadhallee achumaan keessa nuu dhagaya. Amma fisheen ge'eette hoo. Umrii turii haadha bulbulii deette hoo. Jedhaan awwala ismaanummaayyuu haadhuma jettii sanuu faarsee dhufe nama kafaarfama rabbi. Akkamitti maqaan handhoo inni jettu jaartii nama aannan illee waan jedhamu milki dadhama. Kennanii akkasii ammoo inni itti taphatan. Laga gamaa gamana bishaan jidduu yaa'a inni gama san dhaabatee itti wallisa. Isiileen asii jecheen dhiyeessan deebiftiif. Isaa walii deebisan. Amma fisheen ge'eette hoo. Tolee umrii turii haadha bulbulii deette hoo. Tolee qubeen qubaame heetuma anuu kee heetuma uf kenneef mayyuu. Guutummayyuu uf kenneef. Qabattee jaalalleetti isa warri siin beeke kabaja qabdi jaalalleen teessu. Nami baan qabattu maqaa keetiin jirti maqaa keetii warri illee beeka. Amma deebi'ee isin maal jette reemoota isinlee waggaacha anuu jette kaa'amma tabarana silaa geenne tabara dhufuullee rabbi nuun haa ga'u jechaadha. Bahalaa warqee baala bahalarraallee eebbisu kun sagalee isiitti mukkure. Rabbiin guddaa wahaalitti nu haa deebisu jettee deebiti isiidhaan. Inni lama jechi deebisa. Umbee basaaso kabiira shaayaati hoo. Tolee isin jala wajjin gallaaya haa bareeda ayyaati hoo jedhanii qarritti dhufan kam. Amma bisheen gettoo.
عمري تري على قنبلي دتو كن أم ولا ما قالتو الرجع Harreen kuni ka dubartiiti moo ka dhiiraati? dhiirti mormaan xarreessu butul haa kar qeessa lafa tuqeet isiin ammoo morma oliin xarreessu morma kana kara waa kara kana bota akkoo kana laa odin bot magan mulli isii kun cituu ta'uu dhala cituu magan Dhiirri duyda qabatee akkanatti xarrisaa? wal qabataniiti akkanatti wal qabatanii kun mulli inni illaa isin jiraami ol kee ishee too mul'ise dhiifa magaru danda'ama naanna'anii agarsiisuu amma akkanatti wal qabatanii kun walaa lamma akkanatti jedhanii yaa arree jedhama walii galatti isiin lafan dhiittoo akkanatti kunoo Isin lafan dhiitte. Inni duydan qabatu. Garaagarummaa isaa maalam? duydan qabatu gamaa gamaan akkana jiranii akkanatti dhaqan waliin jirra waliin tapharraadha kan mul'isu malee duydan qabatan maal dardaraami maal ta'e duyda qabatan qabatu kun amma aadaan baale amma fakkeenyaaf eesaayyahoo irratti hin jira eesaayyahoo kanarratti illee aadaa sirba baaleeti qoonoo hidhatan malee dhangala'aan hidhatan dhangala'aan ka baaleetii miti amma fakkeenyaaf sarbatee irratti dubartii dhiira duubaan harka dhoytu malee dubartiin aadaa baalee irratti sirba ulfaaltee harka dhoytu aadaa baaleetii miti kun guftaa sanuu dhangala'aan hidhattu akkanatti hidhachuun amma dhangala'aa jedhama baggootee hidhattee labboo Bal'istee? abbaa isaa asiin jaalatti gadhiistee asiisiin kee qabattee isin akkana jettu aadaa teennaan aadaa baaleetii dhangala'aan hidhatanii dubartiin ulfaaltee harka murtu hiyyaate akkuma bishaanii laal jedha Maaliif hirmaata argate? sarbadeellee baaroollee Mee yaadannu? yaadadhame Kam kamii yaadannu? shillillaa ya baarahoo ya baarahoo bahara jaalalloon jettee numaddi dilaaloo kolama baaro inni ka baarooti sarbadeellee lama شاكو أبا أبي أبا مكاوي بليه شكري ربي ناقمو ديبني ويبايانا وبيانا أولو ويبايانا وبيانا أولو أتفرق يكتب سربتين تون هي بني هلو كام بني چابی بني تمتی چابو فا بني لو بني كبنا بني نما كنني بني هلو كام بني يا هلو کا هلے بارشو ہے یا هلو سو ہمارو ہے اسمو گمزی بھالے فایا گاری نما کے نلالے هلو کا هلے بیوا ہے اے مگانی ہر مدین کر سلام علیکم حسینیا سلام علیکم حسینیا کل بارو راس کے Baaruu moo? اے مگرے کو نوتی سے کا دل پہ یہ کر گجی ہمارا کام میں کر انو سو دو ارگو Kana keessa dubartiin seenti. dubartiin duuba dhaabattee siin kee qabattee Dhiiraa walitti dhiira duuba dhaabattee dhiira si wal kadhi utaalee la kana magajjanii kakkan injiru dhahaa isaatu bar mora gadi jee. hojja dhahaan isaatu Ka dhiiraa jechuudha. kun kan dhiiraatu amma kana jedhaa mi dibbee leetiin yertii mi'am kun okkas Dubartiin dubartiin kun duuba dhaabattee walitti garagalanii akkana jechuun kun hin jiru. duubaan dhaabattee kun Walitti garagalu hin jiru. dubarsa garagalu hin jiru dhiirri si dura akkana hiriira dubartiin duubaan hiriiranii kun akkana dubartiin yoo ammayyeessoo baanne ammoo asiin holluyitee achi dura isaan tura dhaabattee ulutaanuun hin jiru kan dubartiin ulutaanii harka hojii Kun maal agarra amma sirba moo? Maaliin kun amma hadaraa jedha sirbaa walitti dhufa? sirbaan dhufu walitti baaroodha sirba ka jennu kakkaree fiisee kakka fishee ka amma fisheen geette hoo ka hoolee suree ka wayita cidhaa kunoo amma hirishaa lagarratti tiyyaa lagarratti ka amaanitti ka yankannii malee sarmadeen hojjuma of danda'e sarmadeen ka soohumat baaroon ka ishee kana hosee durri ishee kana hoseetti jedhama malee waan aadaa malee xarree keessa hin jiru sibiyaana keessa hin jiru ka aadaa goonota deebi'u miti
Ata fudhee hojjuma jira inni waata of dandeetti akkuma dandeetti jiraata malee waan as keessa deebi'ee kan inni itti baqamuu miti. Kana fakkaata. Keessumatti sirboota aadaa kana an haalaan jaaladha. Sirboota aadaa ta'an malee ka jaalala na fixachiifne yoomu. Yoo aadaa sirboota baalee amma irra televizyiinii allaalee bakka gaditti olaalu garaan nyaata. Baaroon kan ol fuudhanii xarreen jedhamu bakka gaditti ammoo xarree jedhaniitiin baaroo akkamitti xarree ta'a. Sarmadeen akkamitti xarree ta'a. Sibiyaan akkamitti xarree ta'a. Martuu waan of danda'e qaba. Osoo kana garuu wajjaan haa baratanii. Aadaa baalee arsiin barachuun, ka arsii barachuun, ka kamisee ka jimmaa barachuun bareeda. Oromoon tokkoma aadaan keenya tokko waan ta'eef garuu akkaataa isaa wajjin osoo deemsan. Ana maxarree boorilee geegessaan shaalla'oo horaa goomarsaa qabaa. Wannoo xarree isaa dhiichisa qabaa. Kan hojjaan beekuu qaba. Kabaaleetii oomishee killee sharuuree itti makintaa. Kana waan ta'eef keessumattuu osoo akkan hojjaan baasanii qulqulleessanii qulqullummaa ishiitiin eeganii taphatan. Oromoon salaamota alfuutii gadaanta salaama taatee salaamata as kenna. Fayyaa ta'a. Nagaa hangalaa. Nagaa walitti haadachaa. Fayyaa ta'a.